تبكوا على غزة وأهلها، وفروا الدموع، لا تبكوا على غزة وأهلها بل ابكوا على أنفسكم أنتم، فهم بين انتصار بإذن الله وبين شهادة في سبيل الله. وقد آن للعالم كله بحكامه وجيوشه ومؤسساته وإعلامه ومنظريه ومفكريه، آن لهم أن يتوقفوا عن لغة الشجب والاستنكار والإدانة. مللنا هذه اللغة وسئمت الشعوب من هذه اللغة، بل يجب عليهم أن يتدخلوا بالقوة لفتح الحدود ووقف هذه المجازر والمدافع. Ashamaa nageenyi bakka jirtanitti isin haa qaqqabu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota kabajamoo ardii miidiyaa neetworkii har'aaf oduu qabannee hangafoota oduu keenyaa tursuun isin biraan geenya. Hoogganaan waraana Suudaan Abdul Fattah al-Burhaan gidduu galeessa sirna eebbaa itti argamee jedhame. Somaaliyaa fi Turkiin waliigaltee gaanfa Afrikaa keessatti uumaniiru. Netanyahuun erga Sinwar Hamaas ajjeesee booda Israa'el lola akka dhaabdu maaliif hin hayyamu? Haleellaan Israa'el kaaba Gaazaa Beetii Laayaa irratti raawwatteen namootaan hedduu ajjeefaman. Hoogganaan waraana Suudaan Abdul Fattah al-Burhaanii gidduu galeessa sirna eebbaa Gibeetti naannoo poorti Suudaanitti gaggeeffame irratti yeroo hirmaatu harkaan agarsiisa. Al-Burhaan erga dirooniin sirna kana haleelee namoota 5 ajjeesee booda daafate jedhame. Waraanni Suudaan marsaa haaraa keessa kan seenu yoo ta'u, waraanni Suudaanii fi morkataan isaa deeggarsa saffisaa RSF kan humna waraanaa gartokkee magaalaa guddoo Kaartumii fi naannoo dorgommii isaa dhuma naannoo dhihaa Daarfur bal'aa ta'e irratti jireenya Kaartum RSF jalatti maal fakkaata kan jedhu jedhamuuf immoo gareen hidhatee Mohammed Hamdaan Hamettiin Dagaaloon durfamu magaalaa guddoo biyyattii keessatti manneen jireenyaa fi manneen kuusaa saamuu fi isaan ni yaadatama. Kan Kaartum baqachuu danda'u qaba, garuu namoonni hedduun araara RSF jala turuu qabu turan akka tasaa dhiirota guyyoota yookiin ji'ootaaf walitti qabuu fi hidhaa turuun ni yaadatama. Somaaliyaa fi Turkiin waliigaltee gaanfa Afrikaa keessatti uumaniiru. Walta'iinsi Turkii fi Somaaliyaa Ankaraa fi dhiibbaa tarsiimoo fi qabeenya argachuu kan dandeessisu yoo ta'u, Moqodishoo deeggarsa waraanaa fi investimentii diinagdee murteessaa ta'e kenna. Bara 2024 Turkii fi Somaaliyaan waliigaltee ittisaa fi barbaacha boba'aa Moqodishoo keessatti buufata leenjii waraanaa hundeessuun Turkiyaan qarqara galaanaa Somaaliyaa irratti boba'aa akka qorattu taasise. Turkiyaan ji'oota darban keessa walta'iinsa Somaaliyaa waliin qabdu cimsitee jirti. Somaaliyaan bishaan ishee gargaaraa jirti, akkasumas qarqara galaanaa biyya bahaa Afrikaa irraa boba'aa fi gaazii qorachuuf waliigaltee mallatteessiteetti. Turkiyaan Somaaliyaa keessatti bakka yaaliin misaa'ilaa fi rooketii akka dhaabdu mariin sadarkaa olaanaadhaan taasifamaa turus gabaasni dhiyaateera. Waliigalteen kunniin hawwii tarsiimoo fi diinagdee Turkiyaan naannoo bal'aa gaanfa Afrikaa keessatti qabdu kan cimsudha. Waggoota 4 darban keessatti walta'iinsii fi waliigalteewwan Turkiyaa oomishaalee ittisaa waliin wal qabatan gara naannichaatti erguuf taasifaman wal irraa hin cinne dabalaa dhufeera. Kunis naannoo wal dhabdee kan akka Liibiyaa fi Itoophiyaa keessatti diroonii Turkii fayyadamuu dabalata. Imaammata Ankaraa gaanfa Afrikaa keessatti maaltu akka oofu hubachuuf hirmaannaa seenaa fi yeroo ammaa Turkiyaan Somaaliyaa keessatti qabdu qo'adheera. Akka ilaalcha kiyyaatti hirmaannaan Turkii sababoota dachaatiin kan oofudha. Isaan keessaa sadarkaa idil addunyaa barbaadu, madaallii naannoo fi yaaddoo tarsiimoo kan dabalatudha. Bakki leenjii Moqodishootti banamuun isaa gadi fageenya tarsiimoo Turkiyaan gaanfa Afrikaa keessatti qabdu dabaluudhaan biyyottiin gara Afrikaa Saharaa gadii fi galaana Hindiitti piroojeektii taasiseera. Akkasumas waldhabdee Itoophiyaa Tigraay keessatti dirooniin Turkii fayyadamuun humni ittisaa Turkii daayinaamiksii biyya keessatti sababa ta'uu agarsiiseera. Netanyahuun erga Sinwar Hamaas ajjeesee booda Israa'el lola akka dhaabdu maaliif hin hayyamu?
Muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netaniyaahuun sirna yaadannoo mootummaa namoota miidhamtoota dhimma Altaaleenaa bara 1948 waldhabdee hamaa waraana Israa'elii fi humna waraanaa gartokkee Ziyoonistii erguun gidduutti humnoonni Israa'el kibxata darbee Raafaa keessatti dhukaasa taasisaatiin lola irratti hoogganaa Hamaas Yahyaa Sinwaar ajjeesan. Oduun kun ajjechaan kun waraana Gaazaa keessatti deemaa jiruuf yookiin illee waldhabdee bal'aa Israa'elii fi Palestiin akka xumuramuuf banaa ta'uu mala jechuun yaada kennitoota warra dhihaa biratti abdii tokko uumeera. Haa ta'u malee xiinxaltoonni Aljaziiratti akka himanitti ministeerri muummee Beniyaamin Netaniyaahuun faayidaa dhuunfaaf jecha biyya isaanii waraana keessa tursiisuuf akkasumas abjuu babal'inaa Israa'el Filisxeenotaa ari'uu fi lafa isaanii yeroo hin murtoofneef qabachuuf qabdu daraan guddisuuf sababoota biroo ni barbaadu jedhame. Haleellaan Israa'el kaaba Gaazaa Beetii Laayaa irratti raawwateen namoonni kudhanootaan hedduu ajjeefaman. Laahiyaatti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 87 du'uu yookiin caccabaa jalaa dhabamuun isaanii aanga'oonni beeksisaniiru. Sakatta'iinsi halkan tokkotti raawwatame kun manneen hedduu fi gamoo mana jireenyaa abbaa darbii hedduu kan piroojeektii Beetii Laahiyaa jedhamuun beekamu rukutuu waajirri miidiyaa mootummaa Gaazaa ibseera. Wiixata darbee ministeerri fayyaa Gaazaa haleellaa kanaan booda namoonni 87 caccabaa jalatti ajjeefamuu yookiin achi buuteen isaanii dhabamuu ibsuun namoonni 40 ol madaa'uu ibseera. Tattaaffiin baraarsaa kaaba naannoo kanatti qunnamtiin cufamuu fi daandii cufuun kan gufate yoo ta'u, goolama waraanaa Israa'el guyyoota 16 tureen nyaata, bishaan, qorichaa fi tajaajiloota barbaachisoo ta'an akka hin arganne taasiseera. Beeti Laahiyaa magaalaa kaaba Gaazaa Jabaliyaa fi Beeti Honeenitti dhiyoo jirtudha. Magaalonni sadan haleellaa Israa'el kan bilbilaa fi intarneetii addaan cituu fideen haalaan miidhamaniiru. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kaarraaf qabannee kanuma nagatti.